Molok di sini. Meeshaa cabsitamaa loo taa'e. Iddoo jireenya keenyaasi. Ani kias. Wat? Zeg. Wat? Wacht even. Kun je hojjetu keenya moo? Achi na rasii qophiiletti. Eeyyoo akka ta'e na beektaa? Baay'is. Maal jechuudha? Maal argaa jira yeroo kana? Eenyu akka kaasaa jirtu beektaa garooti? Asi dhiqaa maachirarraa fagaatte. Maachirraa kun. Maarumsa. Ana. Starring orang Dufna. Malu badi kawai. Itu, orang beralala tertera. Malah itu. Sama nak kamu amalah haras tergajar. Amalah kan? Amal berhentikan. Allah tertera lu, wana kalau berarti karena wana itu ini rakat cajar. Rakat jera? Mali sudah diberi. Kimchi dira galati bifiyatu saidi. Iris aba badetti galee ba'uu milka qaba. Isa osoo hin ta'in gaarii keenyaafis gaarii miti. Akka durii manaafis iddoo kennaan jirtu duratti yeroo galtu na dubbistee akkamitti walitti hin jirtee. Galaa turte amma garuu sa'aatii dheeraadhaaf bilbila qabattee keessaa yeroo baay'ee maamiltoota adda addaan sirratti argaa jira. Rakkoo Amma mee waa'ee kanaa kan narraa dhiisti amma deemuu fedhu. eessa deemte? Baqa waan hundaaf nagaan nufta. Kan dhufte yoo mamite daqiiqaa muraasa irra na biran teessoo? Sitti dubbachaa jirame. Deemee jira baqa. Si baasaa garuu daandiin kun maal ta'e garuu sammuu kana mana haaraa irratti argaan jira maal fedhaan? Yaa Rabbi. Ichi maal jechuudha? Bageera. Akkam mala kanatti. Ija kiyyaa akkasii. Baay'eeti baay'ee. Baay'ee siin jedhee baay'ee. Dhageessu. Baay'ee mala kanatti. Baay'ee. Waan gochaa jirtu garuu sitti mul'achaa jira. Baay'ee. Oomuma mana Firaansis arguun barbaadu baay'ee. Waantuma. Qola akkamitti jiraachuu danda'a? Qola maal si fayyadamu si? Maal sitti fakkaata? Sitti yeroo na laaltu kan? Baay'ee waantuma mana kan. Ija kiyyaa fuulduraa kottu baay'ee. Oolee fi yaa baana jabacaqin mana kanatti. Baay'ee. Sila maal haasa'aa ture? Amma namatti immoo maal taatee dhufte? Yeroon ija kiyyaa argu. Dhageessu. Ija kiyyaa arguun barbaadu. Baay'ee waantuma mana kan. Amma beekaa ofii keessa humna dhabdeetta. Molokkee dhiisin jedhe. Baay'ee. Meeshaa cabsitamaa loo taa'e. Mana kana baay'ee dhageessu. Siifan baasirraa galu si. Gadhiisi. Baay'ee. Taa'e. Ija kiyyaa arguun barbaadu. Baay'ee. Waa miti hin gaariitti guyyaa kun sin darba. Baay'ee gaafan
Ati dhuftee mana kanatti galtu. Manni kiyyaa guutuu. Ofuun diina raabate. Badii kee faana miti sababa. Haa ta'u. Deemlee kee waan gaarii qabatee hin deemu. Kalee samara raawwattee fi jijjiirama har'aa fi argite kan walumaanidha. Waan miti haa bareedu. Deeman jira waan ta'eef. Bakka. Eessa deemaa jirtamoo? Kan idaan ta'u? Maal jettanii? Sittan dubbachaa jiranii maal taatee galtu? Maal wajjinatti dubbatas? Yeroo na yaaddu biiti qoy yeroo na taatisi kan nama sitti fakkaachaa jiru miti? Waa'ee kiyya akka dubbattu hin barbaadu gonkumaa. Sigaa. Maal jechuudha? Dhaadaa subatti. Qoyaan akkanatti isa wajjin hin jiraadha. Hojii hojjechuun dandeenya boqonnaa argachuun nan dubbisanii kooti. Maal gochuun narra jira qoyaan? Maal godha? Maal nama la haaraa akkaatti namatti agarsiisu? Wanta isa balleessee jira moo maal godha isheen maal godha? Hiriyyaa isaa kanatti isa godha. Maal godha? Maal inni garuu rakkinni isaa? Guyyaa tokko fuula gaarii isarraa arguu hin danda'an? Maaltu jaalala keenya garuu akkaatti booresse? Maal inni sababa? Anaaf akka nam turreenya. Qoy maal gochuun qaba? Maal inni sababni isaa? Maal gaddisiisa jiru? Ani garuu anaaf isaaf akka nam turreeyyu. Nama gaariin turreeyyu. Waa hedduu isaaf yaadu. Uumaa miti. Maal irratti argina? Maalin isa gaddisiisa? Maalin isa balleessa? Iddoo jireenya keedhaasi. Ani kiyyaas. Wat? Zeg. Wat? Wacht even. Kuni hojjettuu keedha moo? Achi narraa si qobboleetti. Hojjettu. Anaaf immoo Baay'iseen jedhe baay'iseen jedhe. maal jechuudha? Maal argaa jira yeroo kana? Eenyu akka kaasaa jirtu beektaa garaati? Namoota haasa'an. Maal argaa jira? Maal jechuudha qoy? Baay'iseen jedhe. Obboleetti. Eenyu akka ta'e na beektee garaati? Simbaarre. Hojjettuu keedha miti. Baasi nurraa. Maal? Baay'iseen jedhe. Eenyu? Haa ta'ushi. Homaa miti. Ani kan kophaa ta'uu ta'a. Baala isheen akkanaa. Kootu. Kootu. Asi dhiqaa. Maachirarraa fagaatte. Baay'iseen jedhe. Maaletta? Eenyu laata? Anatti bineelfaa. Natti himaa. Hiriyaa kan ittiin isa maal isa balleessa gadi maal isa balleessa cabaakoo maaltu maaltu inni kana maal isa balleessa yaa cabaakoo
أنا في ما لني سبلس سامنا مقارن تريجو ما لني سبلس أنا ردنا في دينفا سنا يوجد ورفقي سدنتي أكبر بدي تاتو أنا ردنا ما أجمع maal jette? Gatii dadhabbii dhiyaanaa kennin jedhe. Sanumarraan immoo iddoo kana na bulchee naa kennu waan dhufeef maal fakkaata sanumayyuu kana bira maal godhee dhufee? Maal anna xuxxee of bira na fiddee jiru maal fakkaata sanumayyuu? Eessa deemtee? Uffata naaf itti bee? Uffata maal? Jijjiirra deemu uffanni qaba. Sanayyuu uffata naaf itti maal jettaa? Maalatti garuu yaadni kee? Yaadni kee naa jettu. Jireenya keenyaaf maal yaadaa jirta? Jireenya naa jettu. Maalirraa akka turteef yaadatta? Waan federa turu mirga kiyyaan dhiira ta'uu kiyyaan beektu silaayis. Amala akkamitti garuu wanti ati gidduu kun kaleessa jireenya keenyaa akkana ture har'a akkaataatti jiran of ilaalle. Ati amma waa'ee kiyya dubbachuu mirga hin qabdu laal siimaan yoo du'a fedhe malee laal dhageessaa yeroo mana kana keessa teessee sammuu na dhiphisin. Maal jechaa akka jirtu garuu of ilaalle. Sirriitti waan jechaa jiru hin beeku. Eessa akka jirtu of ilaalle. Kaleessa maalirraa akka jirtu har'a jireenya akkamiirraa akka ati jirtu jechuudha. Laal jireenyi kiyya siif ta'a taanaan akka jiraatutti na wajjin jiraachuu. Akkas miti si baasaa daandii kun Sirriitti wali dhaala. Eenyu akka immoo yoo jireenyi kiyya siif ta'a taanaan taa'e si ta'uu baannaan bari. eenyu akka jireenya kana dhiisee tokko bahuu hin laatu. Haa ta'u. Eenyuun akka ta'e hin beektu kanaaf. Maal? Ammas moo sirbaawu kana booda booji koo kana waan darbe arguun barbaadu nagaa sokkaatti narraa fakkee. Nagaa kana caalaa wanni biraa arguu iji koo arguu fedhe. Maal godhi dhufte maaltu si hafe? Dhiifama si gaafachuu. Dhiifamni har'asitti mul'ata? Nagaa wantanii abbaaf. Dhiifama. Maalo ilma koo. Dhiifama. Kana ta'u qabu.
dhiifama kana ta'u eshi taa'e dhiifama kabajam taa'e ilma kumaano hundee Amma waan goote dhuftee har'asitti mul'ate dhiifama jechuun dhiifama jetta amma sanaayyuu. dhiifama abbaa gocha hojjedhe hundaa fi badii guddaa raawwadhee jira waan ta'eef. ilma koo yaa ta'u dhiifama hin goona wanna sirreessinu hundumaa sirreessina atis immoo sirreessita namni walitti bu'uun dhiisu. Abba akkuma qalbiitti yaada isaa kanarraa fuutee dhiifama gootafi maal akka gochaa ture sana hin beekta. Har'a inni dhiifama naan jedheetoo borummoo jireenyi kiyya borus sanuma ta'a. Akkamitti akkuma qalbiitti dhiifama gootafi. Intala too rakkoo keettis argee jiraanis namni immoo dhiifama namaa godha yeroo hin darbaa ofii keettis dhiifama si gaafatee dhiifama gochuu qabda. Atis deebi'uu qabda. Maatiin kun hundaganaa ijaaramuu qaba. Rakkoon hundi hin darbu. Shee nagaa no nagaaltanii taa'e. Egaa mee caalaan na uffachi. Uffala. Ijoolleen sun lachuu kiyyuma. Mucaan kunis hin balleessine jedhee hin dogoggore jedheeti yaadu. Ishiinis immoo intalli tiyya dogoggoreen dhabdees yaadu. Namni gaa'ela keessa turetti boqota. Araaramuunis immoo hin jira. Karaan boruu hin jira. Isarratti ilaalamni inni immoo dhiifama na gaafate. Wanna kaleera dabarsaa nutti hin deebi'u jedhe ishiinis immoo duubatti deebitee akka na araaramtu barbaada. Gaa'elli kun hin milkaa'edhee yaada. Egaa isinillee uumaa qabdan uffalchaadha. Uffali. Sirriidha namni hin balleessine namni waliin lolle namni waliin miine lafa kanarra hin jiras jennee yaadnu hundumtuu mana keenyatti jireenya akkasii dabarsina. Garuu kan darbe akka waan darbeetti galaanatti kennanii dhiisanii kan dhufuuf dhiifama walii godhanii wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Kanaaf yaani dhiifama akka walii godhanan barbaada isaan lachuu. Kanaaf boontu atis miidhama kalee laaltee yaadattee baay'ee jireenya kee jeequun qabdu. Dhiifama gootee karaa boruu laaltee jiraachuun barbaachisaadha. Innis ilma namaati waan ta'eef sammuu isaa yaada isaa jijjiirratee sirrachuu danda'a waan ta'eef isa kana laaltee nus laaltee dhiifama gochuu qabda ishee. Tole kargaettani miidhama kiyyarree garuu dubbachuun barbaadu kanuma fuulduraatti caala. Erga isin jettanii haa ta'u. Ulfaadhu intala too shaggaa jettee karaa fuulduraa laaltanii waliin jiraachuu waliin hojjechuu walii xaaruu walii yaaduu isin barbaachisa. Lammata wannuma kanattu innis deebi'uu hin qabu balleessaa duraanii san raaffatee atis immoo dhiifama gootee fi fuulduratti wanna fuuldura jiru wanna gaa'ela keessanii ta'u wanna hojii keessanii ta'u wanna ijoollee keessanii ta'u yaaddanii waliin jiraachuu qabu. Ulfaadhu. Atis ulfaadhu. Akkasi ka ijoollee. Dhiifama guddaati. Thank you.